Jirra jirtuu maatiiwwan Harmeetee hunduu bakkuma jirtanitti nagaa isiniin jechaa viidiyoon irra isiniif qabadhee dhiyaadheerraa waan guddaa akka argattan abdiin qabaa. Okay, namoonni Harmeeteekiif haaraa taatan subscribe gochuun gara Harmeeteekitti dabalamuu hin dagatinaa. Qabiyyeen viidiyoo keenya har'aa akkaataa itti sarara bilbila keenyaatii fi lakkoofsa iccitii kenninu irratti kan xiyyeeffatu yeroo ta'u, kunis maaliif barbaachisa yoo jettanii, akkuma beekamu jiruuf jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti sarara bilbila keenyaa fayyadamnee wantoota baay'eetti dhimma ba'aa akka jirru beekamaadha. Kanneen keessaa akka fakkeenyaatti yoon isiniif ibse kanneen akka mobaayil baankingii, Gmail akkaawuntii, sooshaal miidiyaa garaagaraallee sarara bilbila keenyaa fayyadamneeti jechuudha kan bannu. Kanaaf isaan kana protect gochuuf sarara bilbila keenyaa bifa iccitii ta'een qabachuun barbaachisaaf murteessaadha jechuudha. Okay, isa kanas akkamitti apply goona yoo jettan settingii bilbila koo irraan seenee isinittin argisiisa. Sana booda isinis settingii bilbila keessanirraa isa kana sirreessuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattii maanii setting kan jettu kanan tuqaa. Sana booda settingii keessa maaltu jira jechuudha. Wordiin security jettuun jirti jechuudha. Akkuma moodela bilbilaatti wordiin kun bifa adda addaatiin barreeffamtee jiraachuu dandeessi. Haa ta'u malee bilbila nama hundumaa irrayyuu settingii jirudha jechuudha inni kun. Kanaaf akkamitti argachuu akka dandeessan dhuma descriptionii viidiyoo kanarraa argachuu dandeessu. Amma kallattii maanii security kan jettu kanan saaqa jechuudhaan isinitti argisiisuu fi baneera jechuudha. Sana booda maalittiin bu'a jechuudha. Sim card lock kan jettu kanattiin bu'a jechuudha haaluma tokko. Okay, kunoo akkuma argitanii by default toggling lock sim cardii keenya ofii taatee jirti jechuudha. Kan nama hundumaayyuu by default ofii irra jira. Kanaaf kallattii maanii lakkoofsa iccitii kana laachuuf toggilii kana onii gochuu qabna jechuudha. Kunoo akkuma argitan toggilii onii gochuuf yeroon jedhu sim piinii na gaafate jechuudha. Piiniin sarara hundumaayyuu by default 00004 jechuudha. Otoon jijjiiramiin dura. Kanaaf 004 erga barreessanii booda okay jettu. Kunoo akkuma argitan toggiliin keenya onii taateetti jechuudha. Amma maal gochuu dandeenya jechuudha. Sarara bilbila keenyaa fi lakkoofsa kan ofii keenyaa yookiis lakkoofsa iccitii laachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf change sim pin kan jettu kanatti bu'a jechuudha. Okay, kunoo akkuma argitan old sim pin na gaafate jechuudha. Kana jechuun sim pin default irra deebi'een galchaa jechuudha. Bakka kanatti 000 jechuudha. Si'a afurii sana booda okay jedha jechuudha. Kunoo akkuma screen kanarraa argaa jirtanii new sim pin kana jechuun unique numberii kan ani malee namni biraan beekuu hin dandeenye guutaa jechuudha bakka kanatti. Kanaaf amma isinitti argisiisuudhaa fi 2 3 5 6 guuta jechuudha. Sana booda okay jedha. Ammas irra deebii galchinaan jedha. 2 3 5 6 guuta jechuudha. Sana booda okay jedha jechuudha. Kunoo jala kanatti akkuma argitanii sim piiniin keenya milkaa'inaan lakkoofsa gara kan ofii keenyaatti jijjiiramuu danda'eera jechuudha. Kanaaf kallattii maanii hundumti keessaniyyuu settingii bilbila keessanii keessa seentanii isa kana apply gochuun baay'ee barbaachisaaf murteessaadha jechuudha. Okay, qabiyyee viidiyoo har'aarraa waan guddaa akka argattan shakkii hin qabu. Torban viidiyoo kan biraan hanga walitti deebinutti nagaan bye bye.